Taante amma akkatti tana deeggartu olaantuu waariyo. Barreeffama hoggunni qaama saalaa kan keessii fi narraabaa kana jeen uwaas tokko lazima waan akkana hin jiru gizeen hin jeen. Muttee gaatteen naa barreessitee laal. Haa namni saaxil baaftee fi qobattee hin jiru. Muttee gaatteen muqaallichi haalan je barreeffama bakka kanatti. Gizeenni haalan jiru amma gara galchachoo. Gizeenni haalan bakka kanatti kan agartu. Haalan gizeenni jiru ammallee deebi'ee barreeffama addallee kabiraa barreessee jira. Hoggunan dadhabe ijoolleen nama nuti nama afurii mana keessa jira. Afuran kan keessa ijoolleen lama waa takka hin balleessin. Waa takka badii takka hin qabdu ijoolleen. Sanin deebiseen. Gizeen deebisu miyyoo saahibati yaa nabira jira miyyoo takka namogaa jira. Maqaa ishii dha'uun barbaadu. Ni jirti namogaa. Hai Ali salaamtaa nagaa fataan jeen halkan saa meeqatti saa itinaashar immoo saa waadaa saa itiniinii kana soora saa itiniinii kana. Salaamtaa nagaa fannaan ni deebiseef ni dawwale jalaan kaase. Jalaa kaafnan hoggu jalaa kaafnu Allah ni dawwale waliin jenni. Laaboo walii miti Ali lakkoofsa maqaa isaa nama hedduu banataan ni jette miyyoon. Jannaan inni tana hedduu inni kaaseetiin jira dhagee. Ali taatee aluu ta'uu baattee maal rakkoo qabaa miti isinirraa ajaan qabu jeebee taanaan okay yaa ustaaza keenya bar nuti isin seeni nama biraatiin nee akkasitti Ali miti olunii wal kaasutti irraa inni haya akkana jeetuma hayyee dhiifama naa godhi obboleettii tiyata islaamaa suuraa akkatti Facebook irratti posti gootu tana dhiira hedduutu dhiira taantu zinaatti dalaga suuraa tana guutuu Facebook irraa hasiinan jee hayyee ustaaza keenya galatoo maaniin kaasaan jeen suuraa takkallee badduu Facebook irraan qabu suuraa hasiinan jee dhufee rabbii isa fidee saaxil ba'uuf dhufee barinni kun haya jeetiin akkasitti Facebook irraan kaasa jeeni walirraa cufannee xiqqoo taa'eetuma daqiiqaa fudhamu kana taa'ee Telegram ni qabda naan jeen abarrees nin qabaan jeen na ergi jeen nin ergeef zeen arguuf Telegram an dhufee ni barreessuu eegale waadaa seeni naan jee osoo jinaa isaa barbaada waadaa akkam jeetin seenammee wallahi jinaa kakadhu jee wallahi jeetin hin kakadheef wallahi tiyyetuun an barreeffaman guutu isinii galee Oromoo barreeffama kanan guutu barreeffama nan barreessanii inni barreessee barreeffama wallahi akkana jedhu barreessi akkanaa jijee na barreessisee akkasitti asoo na ergee kana jiinaan jee wallahi jeetin sanirraa koppii godhee wallahi san ergeef gidan arguuf achumarraa haasawoo eegalee baqa waadaa ifan seentetti jaarsanii qabdaayii ilmooni qabdaayii kana jee na gaafatu eegale Facebook gubbarraa maal barbaaddaa akkana jedhu eegale sanillee gidee miyyoona bira jirtuun Facebook kan kee kanarra suuraa hintee kaasii naan jedhu eegale akkin jeenani miyyoona moggaa jirtuun ati naan jette ati akka jettuuni Facebook kanarraa waan hin barbaadu naani taataadii naan jette miyyoon ati aliin jeen Facebook kan gubbarraa dhalaa waan barbaadu ni beeta waan Facebook irraa namni barbaadu naani taataa hin jeen jennaani waan ati barbaadu siif inta suuraa kaasii naan jee hayyeeni kaasaa jeetin suuraa diyyaan kaafneni ni taphatan seeyanii taphan see qaalichi osuma joo barreeffama isaa wallahi wabillahi barreessuu ani barreeffama sanuu deebisuu hin dadhabe rifachuu jechuudha gizeen dadhabu sanboodarra osuma halkan kana saa talaataa saatiniin irraa kaase haga ilaa ganama zuuritti haga ilaa subii haga ilaa ganama saa tamaaniyatti miyyoonni dhageessi miyyoon mana keessa hojii jiru miyyoon na biraa rafteen jee na biraa raftuun miyyoon hayyee raftee jeetiin jana kophaati jeegaalaa barreeffama barreessaaf amalaa nan deebisaa fi naaf deebisa barreeffama kana akka duukanatti na deebisa liisu fi'a barreeffama isaa kana dadhabee jiniin saa zuuriidhaa kan irratti dawwalee ijoollee janii tana irratti yaa ijoollee raftaniin jee rafnee amma hirriibaa kan nan jaan bara Alii Sufiyaan hattuu qabee gaa'een jeen eenyu na Alii Sufiyaan qabee Alii Sufiyaan moo hin amannu kottu nan jaan ayee amantanii amanuu baattanii isiniif hin fidaayetiin qe'ee fiigee ka'aasaan siirri jiruuniin kurna farraan innaa jarjaraa jechu miilan gabbuye kurna faa gubbarra ka'aasaan siirri jiru irraan faddee kana idduudha innidha kana idduudha barreeffama kana inni akkam godhe minaa barreessee laayina irraan beentana idduutti imaarra odoon fiiguu jalaa isin dubbannee barreeffamni barreessaa laayina irraa maa baataan an jee bar majjaanan guuttadhee fiiguu majjaanan guuttadhee imaarra oloo deemu jiraan jeen ana gana jaa ofii majjaana kaardii qarshi dhibbaa naa guutuun taffittum inni osoo nan kalaama tokko majjaana naa guutin jiinin kaardii dhibbaatu naa seenee hoggunaan amma fiigee imaaraa oloo mana ijoolleedhaaf lammafaadha ol fiigee dhaqu miseejiin irratti buuse miseejii maallaqaa hay miseejii maatu narra bu'ee jeetuman callisee baara gatiin jira ammaan tana tabiratti jira gammadde maaliin gammadde miseejii maallaqaa san sinaan agarsiiftee bareedaadha
سينجر سيسار كون قبو أما بديت أنا نين مسيجي سنة ويلا لي جزء جولي هلا رابلي ثم نقول سيجان دفيه ثم بريفة مسا خنا بريفة بيني خرطة كتلال أكنا سيبوري خنا هندا خرطة هنجري أنا جزء نلو سنو بريفة منو هم خنا ما جاي بخا المون ما أنجني خنا جوتيرة جولي لا كتلال تدوم استغفر الله الذي والله وبالله الكريم شيخ رواني ثاني خيس يا سانتي نانجاني جولي نتقوي قلتي يا جولي والله وبالله أنا منتو ومنو باتني قال لك ندول أنا يا جران جينا وبسان يا جران جين ترى يدو ندول يا جزء ندولو بري فما يساخنا نمر لالي إني أكون أدول لا أنتم من قدي جولي نما تعلي تنيا تجراني نيا ترى خانة توما اسمه رجع فتو سينا إذا كذا رجع فتو سينا لا أنتي قدي توما وجين اتنا سام بري فما خاساخا بكن عند دبتي دعرتون دي أولانتو غروبي تفهم كده ولا إيه؟ فهمت يا ما كتي تنادي قرتو أولانتو واريو بريفا ما هو قلني كاما سالاحن كسيفنا الرابع كنا جين أستغفر الله العظيم وانا كنا هنجو جين إيه متى نابرتين لا ها نمني سادل بابتي في خبرته فنجرو متى مقالتي حالا جي بريفا وقتناتي إذا إني حالا جو أما قرأت تشو إذا إني حالا بكتناتك أنا قرأت حالا جدي نجوا أملي دي بيه بريفة ما أدلي خبرة بري سجرة هو قلنا ده بجولنا ما أبنتنا ما فريم من خسجر أبورا كان كيسا جولنا ما واثق كم بلليس واثق كبدي تكان قاو جولنا دقي فتة هاسا لاون دي تايه تاو دقي فتة جدي أولان تو سلكي نرك أبو تيرا بري ستولي إشينا بري ستولي دي بس جاني بريفة ما كنا دي بسندن دي سوالي وانا كنا فدا بري سين أنجتي رتي علي وانا كنا فدا رتي برليسية تجولني مبرة تساعد علي وجاسو تيم بيتو أكني وانا كنا فدا مالك بيتاتين إيشي مو علينا بيخاوي وانا كنا وجهاسو تيكا جرتو مو ناهم تي جرتي بانك بتي أولانتون وجهاس يتين جرانا أنجتي أما نفيت أداوس بكن تلابين بيكو أثانتي تين أما دبين مال بيتا وانت نباربا نو لغادا إيشين سدين كنا ولت أرادو فيران Olantu atli hamza kesa jirtai dubadu lawan di sirti ji olkas sagale de dubadu sagale tanani ramuru jidetini ramuru dadabetini sagala pa milani mana namat olbaw jira hamza iran si muresi argati ninjanne mawsin je hamza nanjette haye ramuru dadabe mon dadabde haye giden dadabe sanan di sirati silkiti yalle suci warade mon godan godate haye sambo da shin akamiti siyar gudan de hamza kana qofana him akki isin itina ergudan deise isin gaafadde dhufan anjet haya sagale isin gaafadde dhufan anjette ati gaafad meegista ofsi meegista Qoy ageen ofsi kay sabu wari tappe da geefada wari anarati zama shaabatan da geefada ilmaan diqala fi rabasun digri bide na alatul di narin yamro haye himif dalan asantiin gaafadde dhufan anjette ne eegi deeka soddom baruu kun asirra jirti la viidiyoon isin banee isin garsiisa ko albani viidiyoo daqiiqaa soddomnaa obsaa jette asaantiin eeggadee dhufa laal qoy isin garsiisa asaantiin eegee dhufa daqiiqa soddomnaa obsii qajeela laala iyya bana daadha warri zama shaasaan irratti baata sharmuuta itumaa qabda sharmuuta namaa jetta Disi nama arabte bushti Konooti ilaaleel guchiin jira qoy mobaayila kiyya kaniin itti haasa'u kanarra ture asirratti hidhattee isin garsiisaa qoy. Sila namni ramu qajeela laala warri Facebook gubbarra maal jettani beetani waan adda addaa anumarratti zama shaabaa jirta kasafuu isinin beeko tokko tokkotti warreen jechu tartiiba salfii galee diqaalaa ifirraa laala qoy agartaara gadaama isaan kasanuu sin daqiiqaa soddoma naa obsi
asaantiin dhufaa jirtii siifin ergaa. Onnola. Akkasitti boodarra isumaatu naaf ergee jechuu asaantii gaafattee jennaan gaafadhee ergiif naan jetteetuma naa ergite waan guututti jira jechuu. Hayyee ijoollee warri jala jirtan. Amma alaa kulleen isin warri as jirtan keessan jaarsummaan isin araarsinaa. Alaa kulleen hamzaa keenya asaantiin leen dhufte. Yaa asaantiin dhufuun isii waa gaariidha. Wanni niin baruu fane bakka tanatti warra gartee Hamzaa Sheekh Jaabir sagalee adii Sufiyaan kompiitaraan tolfatee jettan kunoo dhageeffadhaa asaantii fi ijoollee waraabde waliin jirti. Asaantiin quba qabdu kan akka quba qabaatanii barbaadu isin hundi keessanuu. Amma viidiyoo sagalee san si balleessisiisu. Sagalee jiru. Hamzaan akkasii balleessifeedha. Sagalee. Kuno amma asirraa hin balleessu osoo isin agartanii an sagalee. Okay, Hamzaa keenya kuno mucayyoon dhufte sobaa miti dhugaadha jedhanii osoo namni 5,000 kun si argu. Ani duraanuu dhugan barbaada malee zulmiin barbaadu. Siigalee sagaleen tana mootanaa miti asaanti. Tanaan sagalee? Sagaleen tane. Kuno osoo isin agartaniitiin asirraa dileet godha hunda ishiitu laal. Kuno osoo namni 5,000 ilaalu balleessi. Osoo namni 5,000 na laalu ani select irra godheetiin jira. Ani zulmii wanni namarratti uumuuf hin jiru laal dileet. Laal gartaa? Qochiise. Galatoomii jazaakumullahu khayran. Egaan daawwattoota keenya. Haqan barbaada malee zulmiin barbaadu obboleeyyan. Zulmiin dukkana guyyaa boru takkittiin sheer godhe immoo butameetiin sheer godhe warri immoo Alii Sufiyaan irratti sagalee uummate jettanii waan biraa haasoytan akka akkasin naaquba qabaataniin barbaada. Yaa kunoo obboleettii teenya tanaa wajjin haasawan waa hunda isirraa dhageessanii jirtan. Ani wanniin asaantii maallaqa sii kafaleetiin akkasii wajji haasa isin jee. Maallaqa siiyuu quban qabu. Kaasa rabbii kaasee fide hedduu wajji haasaa dhalaa meeqaatam kaayirootan keessatti jirtu. Ammaan dhaamsan hin dabarfatu barbaadu jira. Qoy isarraa geessanii isarraa. Egaan obboleewwan kiyya Hamzaa Sheekh Jaabir yookiin Ustaad Hamzaa Sheekh Jaabir yookiin abbaan mana murtii gurraachaa sagalee mana murtii gurraacha irratti takkarraa hanga 30tti gana tartiibaan baasuuf qopheeffate kunoo nama 5,000 ija keessan duratti ani wallaalan isin tuffattan kun dileet goosisee jira. Kaayyoon keenna karaa dhugaatiin ustaazota keenya warra nuun deeman warra wal dhabe dhugarratti walitti araarsudha. Kanaaf namoonni nu dhageeffataa jirtan sheekonni keenya beektonni keenya hundi keessanuyyuu wanni kun dhugaan dhugaadha. Laazim dhugaa dubbachuuf qara'uu barachuu yuunivarsiitii seenuu sin barbaachisu.